duraan dursee gaafan jiruuti jalqabu jiruuti yara waa'ee xiyyaraa goone isinitti haasa'u jalqabu ibsaan eenyu ibsaan nama akkami ibsaan eessa dhalate so waan kanarraan sirriitti isin haasa'a ani waniin asin isin haasa'u dhufee fi viidiyoo tana yuutuubar irraan kaadha waan ta'eef kanaan jalqabee maal akkan tures akkamitti akkan guddadhes isiniif hin haasa'a jechuudha. Yeroo mara waan nama haasa'u miti mee uuma keenya akka qubna gariitti waan dhugaa takka uummatatti haasa'u jechuu barbaadati. Ani duraan dursee ibsaan maqaa guyyaa keessaa baafatee miti maqaa abbaan kiyya naa baase ibsaa jechuun maqaa guyyaa keessaa an argadhee miti maqaa abbaan kiyya naa baase abbaan kiyya ibsaa biiftuu Oromiyaa ijoollee sadii qabna laa maqaan kan wal fakkaatu ijoollee nama shan moo kana idduutti hin dhaladhe ani shaneen san keessa hangafa shaneen san keessatti ijoollee shaneen san keessatti hangafa gaafa dhaladhu abbummaan kiyyaa anarraan kaasee ibsaa jee naa baase booda obboleettii tiyyate itti aantu biiftuu baase itti aansee immoo Oromiyaa baase jechuudha. Sabboonummaa jechuun ani abbaa kiyya hedduun dinqisiifadhe gaafa anaan ibsaa jiru itti aansee immoo biiftuu baafate itti aansee Oromiyaa baafate jechuudha. Ibsaa biiftuu Oromiyaa walirratti hiikaa qaba. Ana ajaa'iban godhe waan kana. So sabboonummaa abbaa kiyyaatiin isinitti mujjira sanii tiyyaa miti. Gaafa namni maqaa akkasitti maqaa arabaa kana baafatu inni maqaan inni naa baase das na jee wallahi lazim. So ibsaan ilmoo akkamitti guddatte waan jawrata isin deema. Ibsaan nama akkamitti guddatte abbaan kiyya qotee bulaa miti. Abbaan kiyya nama naggadu nama hojjetu hojii daldala irratti fokus godheet nama jiraatudha. Nama abbaalleen oorruu kannee fi oorruu abbaa akkasuma dhiisee gaafuma fuudhuu jechuudha. An jechiin qotu jeeni naggadatti fokus godhee nama an if baruu keessatti gaafan if baruu keessatti nama humaan jawu yeroo sanitti jechuudha. Gaafan abbaa if baree qabeenyatti if baree humaan jawu haala biyyaatti wajji jechuudha. Nama biyyaatti wajjin nama dalagatu. Nama qonniti keessa qonna biyyaa teenya san keessa maalleenni hin jiru jee amanurraa abbaan kiyya. Nama naggadee maallaqa fiduu beeku. Rabbi birrii isaa dheerasu. So seenaati waan dhugaatiin isinitti hima wallahi waan achi qabaa hijiban qabne waan dhugaatiin isinitti haasa'u jira. Inni lammaffaa ati hoo akkamitti guddattee akkamitti dhalattee kajahu ani akkaataan itti guddadhe abbaan kiyya akkuma isinin jee yeroo hedduu biyyaan baa kanarra deddeemaa Itoophiyaa kana keessa bakka hin deddeemne qabu naggada kanaaf. So ummaatii tanaa waliin hojii takka waan akka wayii binneefaa itti erginaa abbaan kiyya kun biyya Wallagga tana faa taa'aa wanni faa taa'aa Boorana kana faa taa'aa Nageellee tana Arsii keessa taa'aa Shaashamannee kana taa'aa achitti waan adda addaa waan biyyi teenya oomishtu binnee isatti ergaa turre haga naqamtee jechuudha. Anaa gama gimbii hundan beeka hojii san ilmoon wooma abbaan dalagu daleeyti beekadha ilmoon wooma abbaan daleeyti kanuma kana keessatti guddadhee nagada kana keessatti guddadhee barumsa oo maaliif hin baratin barumsa maal dhabe waan jiru irraan isin deebi'a. Kana gola isin jiru immoo eessa yoo naan jettan Harargee lixaa yookaan Carcar magaalaa Kamoona jedhamtu gubbaa qorichaati. Ani wani das na jiru hoggaan nan baradhaa'u jiru natti hin dhiisan yoo dhugaan isin jee wani nama sheenaatti qabu natti hin dhiisan. Gaafa kana mana ofcoo hunda qaban ganda keenya mana ofcoo qaba gaafa nan beeku. Anaa lafaa ol ka'ee miizaanan beene ofcoo mazanaa turen. Anaa xiqqashaa naakutaa sadii qaroo ofcoo mazaneetiin niiraa namarraa fuudhaa jechuudha mana ofcoo san keessatti. Hoshooyiin tunis waan takkanatti fakkaattu achitti hin bare. Hoshooyii tiktok hoy tana humaa takkanatti fakkaattu achitti hin bare bakka mana ofcoo sanatti bare. Mana ofcoo sanuu naa ijoollummaan natti jirtu naa taphni taphadheen quufi mana ofcoo sana kaa'anii maallaqaa wajji jechuudha. Maallaqaan wanni ja'a gistaan na yaadadhaan amma ilammatti wanni mana ofcoo sanarra naa ajaa'ibu. Daakuu tana faa fuulatti dibadhe zayitii faa lafatti dibadheetin zayitii gurraattii muteera ofcoo tana faa lafatti dibadheetin mizaana mazzana jee mucaan kee maraate qabadho kottu maarre jenna ummaan jiitan ulee qabattee natti dhuftee mazzanii siin jenne malee zayitii maa barreeda natumaa turanii. So barumsatti akkatti itti xiyyeeffadhu janii wanni jenne mucaa tokko ibsaa janiin innis ibsaa dira ummadoo jennaan amma South Africa jiraata isaan quraana baa qaraasisi barumsa namni dubbisa na barsiisa ibsaadha mana barumsatti qareetii miti haa galatoomnu ibsaa dira ummadoo South Africa jirtaa biroo kiyya saahiba kiyya qaalii halkan hunda na boochisaa bula nama diini
inni sun nama diini sagan takka namni quraana faana qaraa isas isa wallahi yoon taarika kiyyesini haase ibsa abbaa jaalalaa jee kanin baafadheef an jaalalaan nama miidhamee beeku nama jaalalaan faanis bu'ee beekurraa nama jaalalaan godda'ama jaalalaa guddoo takka keessa dabree beeku jaalala yoo duraa san namni akkuma qallaalee dabarsaa an ibidda jahannamnatti qabsiisatan keessa dabree beekan sini galee saniif ibsa abbaa jaalalaa jaa nama dhugaan nama jaalatu onnee kan nuufi saniif ibsa abbaa jaalalaa fin jaamare warra tiktookii miti namni akkasitti yeroo sanitti illee jaaladhee ture Kanaadaa jiraatti ammaan tana dhiyoon tana Kanaadaa deemte rabbi umrii ishee dheeressu taarika ishii wajji dabarsinee kana gizee biraatiin qabadhee isinii dhufa taarika jaalala san keessatti dabarsinee sanii gizee biraatiin qabadhee isinii dhufa amma immoo maal isinitti haasa'uu fadha beektanii hoo akkamitti jirta amma jiruun tiyya hoo maal irraan jira waan isin jawtin deebi'a intala baadiyyaati no intala baadiyyaati miti kana isiniif itti dhiqaa nama san fidadhee yoo danda'ame qabadhee dhufa takka ammoo irraan haasawa san gizee biraatti na of kolchaan isin jechuu fadha ana kun kana mara isiniif haasa'u ittiif dhaaduu fi miti nama yoo qumna gar illee beeku nama qabeenyas qabatuu beeku yoo argate yoo namaa ta'u illee arge namaa ta'u angaafuman dalagaa hofcoo san keessa jiru warra khulubaas janii jira warra khulubaas janii ummata warra khulubaas janii ila ammatti yaadadaan wanni akka riskiin tun nama jala bash jattuuf anni yaadada wallahi lazim wallahi boo'ee akkatti boo'een sinii kakadaan ummata khulubaas janii tokko jira biyya teenya san gaararra galanii qoraan kana faafidanii boqqolloo bitatanii hofcoo sanatti fidan natsan mazanaaf natsan daakaf ani sinii jechaa miti beekatu hojiin sun marti adhammoo akkana gammachiisaa jiruuti jetana gammachuu tana keessa jiru natti agarsiifte waan sammar jee yaada toltuudhaati namaa guutu hundi jiruu teetana sirraa haxaabal deemti as deebi'ee milyoon irraa jaalalaa miidhamee ture jeesanitti si deebi'a akka malee irraa cabe akka malee onneen tiyya sitti na cabxe ittiin fayyaa dhabeesi waa hedduudha kana siniyaasee fixuuni taarika biraati tasanii san keessa deebi'ee immoo jaartii tiyya ta'amma hojii jiru tana jechuudha jaartii tiyya yoo laaltan dhugaa yoon guyyaa tokko inshaallah biiznillah isinii qabadhee fida jaartuma tiyya ta'amma hojii jiru tana yoo laalte nurra dheeyni fakkaatti dhaaduu fi osoo hin ta'ini laalteen quuftu sanumaaf asirraa hin fenne an ilmoon tiyya jechuudha narraa qilii qabdi alhamdulillah rabbil alamin ilmoota akkan qaba ilmootillee qaanfadhoon nama jaartii qabullee jaartii tiyya nan qaba je'ee amata meeqa dura gaafuman dhufu qaldiina seetan malee dhugatti na fudhanne malee gaafuman tiktok kana dhufu jaartiin qaba ilmoon qaba jaan ture ni khofalla ni qalladan bakka no in fudhanne namni hedduun hoggana ilmoon qaba jaartiin qaba jiru no wallahi dhugaa takka afaanii buufadheen beeku garuu namni nan fudhanne ittiin hin boona ilmootis ittiin hin boona abbaan na jibbu haa na jibbu malee abbaan na jinaa jedhullee ani jaartiin qaba je'eetillee himuu takka if duba deebi'een beeku namni dhalaan ture akkuma sitti haasa'uu feeti faadha malee karaa biraatiin amma hoo maalirra jirta Ayirooppaa akkamiin laalta maaltu Ayirooppaa tana mee akkam jettaa namoonni hedduun ibsaa Ayirooppaa dhufee maarree dhufidee Ayirooppatti badee jalaa badee achi ta'ee jaa maasa oggoowwan ijoollee no Ayirooppaa dhufuuni durumaa haa galatoomu qabeenya abbaa kiyyaa akkan Ayirooppaa dhufuuf akkan uuma kanaafuu carraa kana argadhuu kana godhe qabeenya abbaa kiyyaati qallaali so dhufe haajaa san baadhee deebuun qaba ture haalli jiru garuu biyya oggolaalee biyya alaati yoo gojan akka biraan fakkaate hafe alhamdulillah rabbil alamin ittiin sheenaa qaba malee itti gaabbiin qabamas waan hin godhu irratti akka waan guddoo takkattis dur biyya alaatiin akka guddoo takka laalam no namni dhufee Ayirooppaa qushaasha sene nama biyya faranjii jiru akkamitti akka jiraatus jiru biyya faranjii akkam akka taates namni mistira guutuutti nama rakkoo baqattummaa argeen beenne siigalee hoggaa dhufu namaanis walii galuu hin dandeenye maaliif jennaani ani
ani nama gaarii nama yoo rakkate ijoollee biyya ta'e isaan gubbaa qorichaa jiran ijoollee qorichaa dhufee numaddi gala isaan san ifitti finneeti galgala fa'aa gosaan barandarra jiran barandarraa fuudhee galchee mana keenya tokko jira kanuma raddaati makiinaa fa'aa shofeerotiin keessa galtuu jira achitti ol galchee fa'aa hootaa barandarra rafinaa fa'aa jiran wallaahi waan san mara yoo jira barbaachisaa ta'e footoo isin garsiisa wallaahi lazim footoo isin garsiisa nama akkasiiti nama namaatis galaa tureeti miti nama wajjis jiraachee beekuu miti hariiroo nama wajji jiraachuudhaan natti ulfaatti hedduu takka maaliif ennaani nama gargaaraa ture tokko gaafa jiruun baqattummaa kana eegaltuu Awurooppaa keessatti jalqabbi irratti wanni mirti girsitti taati manni kun mana namaati ati hin beektu hariiroo namaa wajjin hin beektu jireenya soo laaligaa ani kana siree gubbatti jaartiin ganama nyaata goote ibsaa kai nyaata nyaadhu khasiree gubbara namni khakaase ibsaa makiinaa namni guute kai nuun deemu aboon toluuf hin deemtu har'a jee hin jaani ture nama akkasiiti ifdaatu hin jiru wallaahi watirlaa hin deemu warra deemaa bakka ajin kennan gaafa qaxaraanitti bultes gaafa inni qabus shufeera faatti dawwaladhee aawo maarreen irraa geessi jawni alhamdulillah rabbil alamin gaafa carraaqqattee daleeyde akka feetatti rafta garuu biyya faranjii maaltu jira jiruu biyya faranjii hedduu ulfaatti ani warra diaspora kan narfachiisau wallahi lazim maal ennaan abbummaan fadhe khasaraatanya mana keessaa qabu hin jiru anammaan ummaan baranoo kun saraatanya mana keessaa qaba biyyatti hojjettuu mana keessa daleeyduu qabdi jaartin tiyya hojjettuu qabdi jaartin tiyya fiifu waxxaatuma akka tiyyaati nama narra ijoolleetiin fuudhellee sii galee so akka itti baantu nama dhiba malee biyyattis deebuun namatti wanni taate beekadha waan takka eega baxaabbaxxee booda biyyatti deebuun ni ulfaatti jiru asii kanas gartee sitti wanni taate inni itti aanu immoo biyya faranjii wallaahi yoo biyyatti jiruun sii qajeelte jiruun biyyumatti gaarii mootummaa nagaa qabeenya nagaa lafa nagaatti yoo jiraatte yoo argatte biyyatti gaarii namoota as dhufee bar khulii dalagaa wallaahi lazim biyya faranjii tana namuutu so jaalattanis amantanis amanuu baattanis haasawni naan dhas isinitti haasawsun kijiba tokko abbaa takka keessaan qaba abba takka jechuudha ilmooti jaan isin kakadha wallaahi lazim ilmooti jaan rabbi ilmooti jaan wal agarsiisi yoon kijiba isin takadha ani yoo hagam xiqqaate nama shanii olin ajaja jechuudha nama shan nama irraan tana nama shan hojjetsiisee bobbaasee galchuu jiruun biyya namaatuun fuutee harka namas si galchiti wallaahi harka namas si galchiti jiruun biyya namaa si galee harka namatti tokkon siin jahu sa'aan seen hojii sa'aan bahi hojii sa'aan maarree godhi boota biyya faranjii yoom hirriba nagaa raftee beekta biyya faranjii sini galee wanni qabeenyi akka biyya ofiitti hin jiru jiruun akka biyya ofiitti hin jirtu tanaafin yoon danda'e hagan danda'utti jiruu nama tokko yoo miidiyaa kanarra dhufe jiruu nama tokko irraa qayyaruu danda'e jiruu nama tokko hagan yeroo qabu tana taanin qayyaruu jee bara 2025 mee ajandaa waan deemu kanas waa'ee biyyaa tanas waa'ee oftoominaa sanas ifirraatti dhiise mee haga dandeenyu rakkataa biyyatiyyaa tokko yoo gargaarree itti mataa ol qabadhe naboositii yaada jooni 2025 if jibbeeti miti faamiliitii jibbeeti miti anammallee ijoollee carcar hedduun jaaladhe hedduun kabaja inni suyyuudaaf illee maali ennaan turiinsa miidiyaa kanarra turu akkana godhan isaanii nan beeka isaantu nama waggaa dhaabbate kiisha isaaniitiin illee gaafa namni ibsa tokko fallaa je'ee yaa'u dhibbaan dhibbatte jechuudha garuu yeroo hedduu ogon akkana jiru nama biraan jaaladhu jechuu miti isinis numan jaaladha nama taaptaa naa godhus nama kaanes numan jaaladha garuu 2025 kana xiqqaatu nama 3-4 waan boonsaa tokko ummata na jaalatu kanaaf na jala yaa'u kana artistootas ta'ee warroota manzuumaa baasan ta'ee abbaasee sagantaa qabee fi akka waan takka godhaniif akka gargaaran maaliif hin goone jee of gaafadhe saniin karoora kana qabadhee baay'ee jechuudha haa ta'u garuu itti milkaa'e warroonni umaree bira dhaabbattanii umareen akka mana miliyoona 3 fudhatu
gootanii qabeenyallee maallaqa bilchoo haga 1700 harka isaatiin geessiftan ammallee galatoomaa ulfaadhaan isin jaa akkanatti isinitti haa baru isinii galee gaafa kana gaariin an godhatuun isin biraa osoo hin ta'in rabbi biraaye gaafa ati toltuu daleeddu rabbiin toltuu ta'e sitti gafuudhaa jechuu toltuu siif achi kaa'e mara sitti gabbaasaa jechuu kanarratti dasna jee alhamdulillah rabbilaan if duuballee abbaan fedhe if duuban hin deebisu namni garii akkamatti tuqee akkamatti anaa isa quban qabne maqaa nadhee akkamatti naa isa waa'ee isaatu naaseen deebi'ee maqaa kiyya na kaasee maqaa na balleessuu barbaada si galee akkana miira keessa galee waan kana dhiisee isatti bu'u jechuudha an gaafa namatti bu'u badaadha afaaninis baalageedha akkuma baalegee sanattis gaarii dubbachuu hin danda'a si galee gaafa immoo achiinatti na kaasee san dhaabu asinitti meetin jedhan firinxiixa sinan qaba afaan kanaanis hedduu waan hin jiru ilaalladhu emotional goon ta'ee sirraan kaasa garuu immoo gaa garii qishinaa afaan namatti godha si galee kanaafuu karoora kiyyarraa abbaan fedhe nameessuu hin danda'u anagan jiru hagan miidiyaa kanarra jirutti waan bocollee dabree waan tolche alhamdulillahi rabbil aalamiin rabbii kiyyaaf galata galchaa miskiinas ta'ee tujjaaras ija takkaan ilaaluu fadhan nama akkasiitis nama bara yeroo jalqabaatiif barra giftaroota malee namoonni kan gastii tiktookirra hin seenan eegalan dhufee seenuu eegalan kan abbaan fedhe naaf ragaadha ittiin dhaaduun jiru wallahi ittiin dhaaduun jiru karoora kanarra qabadhee qaallicha ijaan hin agarre kadachaasin walolan sirba dachaasina jalaa fuudhe jeessan garte isa qabadhee dhufaa jira saftii jechuudha saftii dhuftan tanaafu kanaafis sagalee akkana taatan hundi keessan viidiyoo mareetiin gallakkisaa taarika kiyyeegaa gimaash tokko hagan takka irraa sinime haanqa itti aanu immoo gizee biraatiin isinii fida isa jaarsa fidadhee dhufu kanarraa wanni akka ajaa'ibatti na rifachiise inni kun akkuma keenyaa ijaan arga isaa xiqqaa waggaa jaati fuudhanii nama tokko laga geessanii lagatti bishaan keessatti gadoo qabanii san boodan gaafa bishaan keessaa ol baa'u ijoollee wajji taphattee ogoo ijoollee wajji taphatan jechuudha achi keessatti ogoo wajji taphatan ijoollee wal qaban bishaan keessatti wal qabanii bishaan keessatti gad tursiisanii san boodan bishaan keessaa ogoo ol fuudhan himee ture liivii san namni dheengadda jala jirtan jechuudha hedduu garaa nama beessee bakka garaa kana na rifachiisee nin boo'e lammaffaa immoo tiktook irratti boo'in jaaladhu maaliif akkuma namni na jaalatu namni kun 560 jiru kana namni argaa dhageettiiti janfeena keessa jira nama tokko na arge amma gaafa umaree alii gargaaru maal naan jebee taa dhufe doolaara 100 takka kannee garuu sii kana balleessuun fadhaa naan jee asirraa humaan jenne walla itti hofleetan galatoomin jen nama rabbiin ol qabe namni balleessuu hin danda'u yaa rabbi ol nu qabi tanamaa sii murtee beekadha sii galee doolaara 100 umaree kannee bar osoo naa dandamtee naan jee sina miidiyaa kanarraa balleessa si gumuun fadhaa naan jee ankoollee namni abdi fadisfaan achira jiranii haa maal waan nu haa jedhanii itti hoflanii jechuudha akkana faa jira miidiyaa jechuun akkana garuu naman beeytanii waan feetan haasa'uu dandeessanii haganuma haasa'uu ofiin isintu dhufee haasa'utti aantu immoo marsaatti aantutti boruuf akkana fidaa haasa'uun kun asumaan yuutuubirra taa waan ta'eefin jiruuti yarraa waa xiqqashu isin tuqee jiruuti taanis akkamatti isinii fidaa milyoon irraa sammuun itti tuqan tasanillee isiniifin fidaa wallahi waan hedduu garaa nama bobboressuun qaba waa'ee gama jaalalaa kanaanii saniifin ibsaa abbaa jaalalaa fi injee miidhaa nama nallee jaalatee eeguma na dhufe jechuudha nallee jaalatee akka miidhaa ajaa'ibaa keessa jiru natti himatallee argee jira akka dhugatti jechuudha fooq irraa na fajjeessa hunda naan jee garuu haa ta'u jaartee kan qabutti himnaan ni wayyaa namni kun suutan jechuudha shirallee nama natti yaada jechuudha shirallee ibsaan kun akkana jiruuti jetti himnaan akkana si dhabamsiifna janii foonisii qabsiifna janii waa hedduudha bakka nama akkasiitii nama waan bu'aa ba'iin jaalalti qabdu waan hin beekuuf ittillee naareeshii sanitti sini galee saniifu galatoomaa ulfaadhaa haasawaa kiyya kana asuma irratti isin dhaaba iddoon haasawaa tokkotti deebinaa jechuudha amma haati faatee faana akkatti argatan maal nama rafsitaati yoomin nama rabse maal mataa keessa nyaataa artatee wonnatte aniin feemasinu wayakka miliyoona takkaati ol qabadheetiin kan
Abiy Ahmed nalalu ka Donald Trump nalalu sitti ergate man yala ka muti don yala ka muti du. No, asawa taarikaa tokkotti hin jira taarikaa. Asa tarika man asa yarta yo ebelo kaste emale. Asa Wallah, tarika ka qabdi. Taarikaa naasawu jira. Eenyuun fidanii dhufe. Hin beeku wallahi ishiittu natti argate. Indeen nash. Ai meeshaan waangee. Akkanis ergatte. Nin beeka. Nin beeka firaabeetii ofii haasa'uun gaarii miti. Garuu firaabeetii irraa gumate xiqqaa isini tuqe. Kan haasa'a. Alhamdulillah rabbil alamin. Maali? Soosanii gaafidhadhe amma haadha faatee tuba isin lameen maalitti hirtan qoe? Ibsaa qaxaqannaa nu lamaan haa gaxxamnaa jennee si finne.